fayyaa harka fuuni jaallatamu koo jibbirtuuftu taa'u yeroo tittiitu bakka fayyaa keessa inni guma jirtu galata waaqayyoon nagaa kooti akkuma argitanu rifeensa yeroon isa kunuunsuudhaaf dibadhu kanneenaaf guddisuuf mataan rifeensi mataa koollee akka inni cululuquuf pirootiinii of keessaa qaba waan ta'eedhaaf wanti nu mana keessatti akka killee akka muuzii waan ta'e fayyadamna jechuudha. Kun miicamaa isaati akkuma argitanu miiceera. Kun normaalii mataa kootu tokko qabu jechuudha kun. Amma immoo in tokko soorra. No, akan laafu iyyuu ilaalaa. Dhugaa waaqaa waan tokko iyyuu hin dibanne akkuma miicamtee irra jechuudha. Mataa keenya illee yeroo filannu of jalaa kukkutuutii hin qabnu jechuudha. Akkuma argitan akkuma sila miicatte hojii hojjetaa oolee amma immoo kilaasii kookelee xiqqoo ishii in tokkos warra kirlii gochuun barbaadu jechuun namara malee in tokkos. Jadi muruun barbaade jechuudha. Muruun jenne mooti maruun hin jaalladhaan baay'eesaa. Jedhaa hordoftoota kiyyaa. Mataa keessa yeroo filtanuu of jalaan bubuqqisina. Ambareecheen file yoomuu isin biratti ta'an. Kilipii kun fidanni sanaaf qabu. Asiin. Kilipii kun fidannee yeroo as jedhee suuta jechuudha. My gosh. Marachuu qofa waan barbaadeef mataan kun akkuma argitan dura laafaadha. Nana maraa jechuudha. Marachuu qofa hin fedha. Luucaa waan taateedhaaf tuksiis yoo tokko suudhii sirakkoo qabu. Jedhaa hordoftoota kiyyaa. Ay mataa koo. Wayyoo mataa koo. Ana hunduma isaa akkasitti zimmeedheerumarra kana na feesise waan ta'eef kana gochuutti hin jiraachuudha. Akkasuma godheetan dhiisaa jechuudha. Kun akka waan tokko famee ta'eera baadiyyaa inni laatan. Nama dhumaatti na daawwadha hordoftoota kiyyaa viidiyoon akkasinitti hin dheeranneef. Yaa hordoftoota kiyya kunoo daqiiqaa beerfin jira hordoftoota kiyyaa daqiiqaa 15 booda jechuudha. Daqiiqaa 15tti akkana godhadheera. Kuni hamma 230 jira kan kirbii godhu kun jechuudha. Ani 160 irratti fayyadamee bareechee akka inni musus na jalaan jenne rifeensi mataa kootii baay'ee haphiidha waan ta'eedhaaf akka inni na jalaa du'u yookaan haphatu bareechee hin barbaanne. Nama raideen ture yoo mare dengedda mareen ture dhiisatan istireetii godheesii jira hordoftoota kanuma. Naa kuna fakkaata. Daqiiqaallee natti hin fudhanne iyyuudha. Kuna akkanatti iskii dhabeedhame iyyuu wanta tokko shakkii hin qabu jechuudha. Ammallee hin fillee nan fila. Yeroo hin file immoo bishuush jettee gadi ceefti jechuudha. Naan mataa akkana rifeensa akkana xiqqoo ol ka'uun nan hawwa jechuudha. Kunoo akkuma argitan hojjaa lama malee dheeraadha. Jala mataa dheeraadha jechuudha. Amma sababiin bareecheen tokkoofnee fi amma kan inni akkana ta'e jechuudha. Nagalti ama torbiitti immoo
lafa godhaa jechuudha. Mataa lafa godhaman jettan akkasittan dhiisa jechuudha nan fila malee. Kana booda nagatti dan qophiidhaan isin jirtu tuuti. Ammallee hin fille kuma isaan godhaa walitti jira jechuudha. No akkasii isin jedhaa tuuti kiyya. No. Akkasitti hojjetaayii jedhani. Hojjetaayii. Kun akkasiin isin jedhaa tuuti kiyya. Mataa keessanii woomana keessa jiruun biyyuma Oromootii hojiidhaaf haala akkaataa jechuu didiyyuu bakka daqiiqaa xiqqoo keessa hojjetaadhuma dibattanii isa booda yeroo hojii keessan xumurtan yookaan immoo yeroo kilaasii keessan galtanii ofirraa dhiqxuu jechuudha. Yoo waan daddafinsaan miiccatamuu hin taane kan akka hanqaaquu, kan akka muuzii, kan akka bishaan ruuzii yoo ta'e rakkoon qabu, kan akka bishaan shunkurtii. Inni xiraa garuu daqiiqaa sa'aatii tokko yookaan immoo daqiiqaa 30 akkasii ofirraa dhiqxuu jechuudha. Mataa keessan guddifattuu si jedhamtu kiyya. Akkasii mataan kun haala kanaan akkas godheera. Utuma hin goone immoo buruushiidhumaan immoo akkas cimsuu hin danda'anii si jedhamtu kiyya. Kanaaf akkaataa kan harri qabadhee dhufe like, share, subscribe gochuudhaan obboleettii keessan hawwii bira dhaabadhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Isin jaalladha, isinin kabaja isiniin jedha. Dafee akka sa'aatiin naaf guutu godhaan isin jedha hordoftoota kiyya. Waan gootanuuf immoo isin galateeffadhaa, isin jaalladha baay'ee. Nageetti nagaan naaf